Oromo fine with Jajakia. Moltan barattoota akkam nagadaa amma maqaa keessan huwama machi keessan maqaa keessan gizee waamu harka keessan sochooftan jechuudha. Maqaa keessan hiwama hin sochooftan waamuuf korona garash deemu hin jirta jechuudha. Irraan deebi'u lammata maaskii harka keessan akkanuma kaasa. Harka dhiqadhaa. Harka dhiqadhaa. COVID-19 maal hin dhageettanii? Maal ta'artan? COVID-19 dhagaa marchi keessanuu COVID-19 galatoom. Sanitaayizarii isiniif jedhee haasaa bar. Sanitaayizarii hin jirta. Alkoolii achis hin jirta. Mana taa'aa mana taa'anillee hin jira. Marti keessanuu daddafaatii hawwaadhaa. Ani sa'a tabaan qabu. Marti keessanuu na dhagaa jedha. Na dhagaa. Kwarantaayinii hin jirtaa? Hin jirta. Kwarantaayiniin hin jira. Lammata maqaa keessan yommuu waamu daddafaatii hawwaadhaa. Moo maqaa keessan hin beektanii? Hin jirta atis ka maqaan keessan waamamin eenyufaadha? Maqaan kee waamamne miti? Maqaan keessan waan asirra hin jiranneef. Maqaan keessan yoo asirra jiraatte gizee maraa waamamtan. Gizee maraa maqaan keessan yoo as jiraattanii waamamtan. Maqaan keessan bicha hawaamu. Lammata jeeqna bara barumsa gaarii isin haa ta'u. COVID-19 of eegaa. Marti keessan of eegaa. Galatoma. YouTube keenyaan gammaddan ta'e laayikii fi sheerii komentii sabskiraayib gochuun dagatinaa. Galatooma. Marti keessanuu saba sakaa